kanarraa gabaabduudha. Baay'ee gabaabduudha. Waan baay'ee waan na haasofsiiftu miti. Waan baay'ee gabaabduudha. Ergaansee garuu ergaansee baay'ee guddaa ergaa cimaa qaba. Akkana ture. Saree fi sardiidatu karaa deema ture. Majarri kullachuu karaa deemu osuma deeman nagumaa wajjin deemu turan. Nagumaan osuma deeman iddoo wayititti foon lafa jiru wayitti dhufu. Saree fi sardiintu foon kana arganii itti fiiganii foon kana anatu arge foon kun kiyya waliin deemu walumaan arganii kiyya jedhanii irratti wal qabuu walii gadi wal harkisanii foon bakka jirutti dhiisanii walii gadi wal harkisuu as wal harkisuu achi wal harkisuu foon kun bakka suma jira. Osuma wal gangalchan anniisaa fixachaa deeman wal dadhabsaa deeman lachuu wal dadhabsaa foon lafa jirutti. Amma yeroo isaan olii gadi wal gangalchan kana yoo olii gadi wal harkisan kana adurreen iddoo biraa dhaabattee isaan laalaa jirti. Maal ta'an jarri kun laalti. Itti gaafa siqxoo foon lafa jira. Foon kana lafatti laaltee haala isaanis laalte. Walum sukkuumuun wal sukkuumaa itti kara foon ittiin deemne callisteedhuma isaan laalte. Amma laaltee gaafa ittuu isaan lachuu walii gadi wal sukkuumu as wal harkisuu achi wal harkisuu sana wal dadhabanii ciisan isaan lachuu. Ciisanii akkasuma rafan. Amma gaafa rafan adurreen foon lafa jiru kana suutuma jettee fudhatte jala sokkite. Gaafa hirriba isaanii keessaa isaan lachuu kaanuu foon bakka hin jiru. Kan biraa fudhate. Laala. Durduriin kun ergaa guddaa qaba. Waliin manaa baanii karaa dheeraa waliin deemanii iddoo foonii ga'anii foon kun iddoo san kan jiru isaan lachiifiyu malee sardiida kan sareef miti. Waliin arganii waan waliin qabani foon kun waan kana dhiisanii wal lolan irratti kiyya irratti wal lolanii isaan lachuufuun ta'anii wal lolaan isaan lamaanii kana gidduudhaan fayyadamaa kan ta'e qaama biraa qaama wantichi hin ilaallanneedha. Kanaaf waan waliit irratti tokko ta'anii walii galanii waliin fayyadamuudha malee akka sareef sardiidaa waan waliin arganitti wal lolanii ofii isaan lamaanii humna wal dhowwanii qaamni hin ilaallanne kun abbaa itti ta'e fudhatee nyaachuun waan guddaa nama gaddisiisu. Durduriin toorraa ishee tana akkuma dura isiniin jedhe waan baay'ee waan haasofsiiftu miti. Ergaansee garuu guddoodha nama qabateef. Yeroo biraa immoo durdurii biraan isiniif dhufaa agasitti nagaan ta'an isiniin jedha.